dhufuu keessanii fundi keessanuu galatooma. Hojii baay'ee guddaa seektara fayyaa ceesisuu danda'u guyyaa irraa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murtee guddaa waan dabarseef isa irratti gabaabsinee ibsa gabaabaa isinii kennuudhaaf asitti si waamne. Kaayyoon ibsa kanaa maali kan jedhu kaasuudhaaf dambii sirna jajjabeessituu investimentii seektara fayyaa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin guyyaa irraa darbee ifa godhuudhaaf jechaadha kan asitti sin waamne. Kaayyoon dambii kanaa maali kan jedhu maaliif dambiin kun barbaachisee kan jedhu ani waan muraasa kaasee hooggantoonni asitti argaman isaan immoo itti dabalaniitoo ibsa keenya guduunfina jechaadha. Jalqaba akkuma kaasuudhaaf yaalii godhe dambii sirna jajjabeessituu investimentii seektara fayyaa jechuun qaamoleen hojii fayyaa irratti bobba'anii jiran kan gammaa hojjechaa turan dabalataan immoo haaraa investimentii seektara fayyaa irratti warra bobba'uu barbaadaniif ce'umsa guddaa fiduu kan danda'u deeggarsa guddaa waan ta'eef uummata keenyaafis qaamolee toora kana irratti hojjechaa jiraniifis baga gammaddanii murtee guddaadha kan jedhu kaasuun barbaada jechaadha. Maaltu murtee guddaa godhaa kan jedhu kan jalqabaa kaayyoon dambii kanaa kenna tajaajila fayyaa keenya qaqqabamaa godhuudhaaf. Imaammanni seektara fayyaa dhiyoo kana irra deebiidhaan bahe gahee seektaroota dhuunfaa baay'ee guddaa ta'uusaa ni ka'a. Hojiin toora kana irrattis hojjetamaa turuusaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Baay'ina dhaabbilee dhuunfaa kenna tajaajilaa keessatti hirmaachaa jiran waggaa laallu gara parsantaa 42 ta'a baay'inaan. Garuu immoo ga'umsaa fi tajaajila isaan kennaa jiran waggaa laallu parsantaa 10 gadi qoonni isaan fudhachaa jiran jechaadha. Baay'inaan gara parsantaa 42 ta'u garuu immoo kenna tajaajilaatiin hawaasni isaan tajaajilaa jiran gara parsantaa 10 gadi jechaadha. Kun maal namatti agarsiisaa dhaabbileen kun baay'inaa qabaatan malee ga'umsi isaaniitii fi bal'inni toorri isaan irratti bobba'anii hojjechaa jiran dhimmoota daldala qorichaa keessattuu dunkaana qorichaa faarmaasii kan jedhaman dabalataanis immoo kiliinikoota xiqqoo ta'uu isaaniitirraa kan ka'e amma baay'ina isaanii tajaajila isaaniirraa eegamu kennuun hin danda'amne jechaadha. Kun rakkoo guddaa waan ta'eef dambiin irra bahe kun tokkoffaa irra deebiidhaan namoonni dhuunfaadhaan haala mijataa hin taane keessatti tajaajila kanarratti bobba'anii jiran gurmuudhaan yookaan immoo dhuunfaa isaaniitiinis sirna jajjabeessituu kana fayyadamuudhaan sadarkaa isaanii fooyyessuu akka danda'an kan carraa kennu jechaadha. Maal jechuudha kan jedhu gara boodaa kaasuun nan danda'a jechaadha. Tokko kana lammata investoroota toora kanarratti bobba'uu barbaadan an biyya keessattis haa ta'u kan biyya alaa dhuunfaa isaaniitiin kan hojjetan ta'uu danda'a gurmuudhaan kan dhufan ta'uu danda'a hariiroo mootummaa wajjiniin yookaan qindoomina mootummaa wajjiniin shariikummaadhaan warra hojjechuu barbaadaniifis dambiin kun uwwisa kan kennu waan ta'eef kun immoo akkuma duratti kaasaa ture hanqinaalee turan san kan guutu ta'uusaa kaasuun barbaada. Kaayyoon lammaffaansaa akkuma duratti kaasuudhaaf yaalii godhe tuurizimii fayyaa dhugoomsuudhaaf. Dhimma tuurizimii fayyaa yeroo baay'ee irra deddeebinee kaasaa turree jirra. Garuu immoo imaammata keessas haa jiraatu tarsiimoo keenya keessas haa taa'u dhugoomsuu hin dandeenye jechaadha. Ofiifis ta'uu hin dandeenye carraa biyyoota ollaa keenya tajaajila kana kennuudhaan galii argachuu dandeenyu fi guddina biyyaatiif oolchuu dandeenyu fayyadamuu hin dandeenye jechaadha. Haala mijataa qabna. Akka Oromiyaatitti Oromiyaa ta'uu naannoo ta'uu keenya odoo hin ta'in utubaa biyyaati. Haala mijataa baay'ee qabna. Garuu carraa kana fayyadamuudhaan maallaqa biyya keessaa yaalii fayyaatiif gara biyya alaa deemu dabalataanis immoo biyyoonni ollaa keenya jiran baay'een isaanii sadarkaa kanatti ciminas waan hin qabneef carraa kana fayyadamuu odoo dandeenyu deemee hundi keenya iyyuu rakkoo fayyaatiif fagaannee deemaa jirra jechaadha. Kana carraa kana fayyadamuudhaan haaldureewwan barbaachisan guutuun yoo danda'ame tuurizimii fayyaa dhugoomsuu kan danda'u ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Kaayyoon lammaffaan kana ta'uusaa kaasuu barbaada. Kan
Maaltu hammatamee kan jedhu kabajamoo Obbo Ahmed sirriitti irra deemu. Ani isarra darbeetoo qaamolee akkamiititu jajjabeessituu kana argataa kan jedhu kaasuu barbaada. Jalqaba irratti akkuma kaasuudhaaf yaalii godhe hanqinni guddaan biyya keenya keessa jiru naannoo keenya keessa jiru hanqina qorichaati. Kanaaf warshaalee qoricha oomishan akkasumas meeshaa yaalaa oomishuu danda'an carraa kana akka fayyadaman kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa sirna jajjabeessituu kana mirkaneessee jira jechaadha. Kuni tokko. Dabalataan meedikaal pilaazaa kan jedhu jira. Namni tokko laaboraatooriis qorannoowwan akka X-ray, ultrasound, CT scan, MRI kana hunda yeroo tokkotti qabaachuu dhiisuu danda'a. Dabalataan immoo ogummaa inni qabuun kiliinikuma keessa taa'ee ofiisaatii yaalii kan danda'u jira. Dhimmoota kana namni tokko qabaachuu waan hin dandeenyeef gamoodhuma tokko irratti tokko faarmaasii qabatee gala, tokko laaboraatoorii qabatee gala, tokko immoo dhimmoota qorannoodhaaf nama deeggaran kan akka duratti kakkaasaa ture meeshota ammayyaa kan akka CT scan, MRI kana qabatee galuudhaan gamoo tokko irratti hawaasni keenya tajaajila guutuu ta'e akka argachuu danda'u. Dhaabbata dhuunfaa ta'uu danda'a, garuu immoo dhaabbata tokko irraa dhaabbataan biraatti deemuun dhamaatii guddaa uumaa jira. Qulqullina keenya tajaajila keenyas rakkisaa waan jiruuf gamoo akkanaati irratti walitti dhufuudhaan tajaajilli kun akka kennamuu danda'u kan deeggaru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Kanan biraa naannoo keenya keessatti hanga ammaa hospitaalota dhuunfaa 21 qofatu jira. Hospitaalonni immoo hospitaalonni kun sadarkaadhaanis wal caalu. Kanaaf hospitaalota gosa adda addaa, hospitaala sadarkaa jalqabaa, hospitaala waliigalaa akkasumas hospitaala comprehensive specialized ta'an tajaajila addaa kennuu danda'an sirna kana keessatti akka hammatamu godhamee jira jechaadha. Dabalataan wiirtuuwwan addaa kan jiran hin jiru. Wiirtuu amma yaalii kaansarii ta'uu danda'a, dhimma yaalii narvii ta'uu danda'a. Kan kana fakkaatan kophaa isaaniitti of danda'anii tajaajila kan kennan specializationii addaa kan barbaadan tajaajiloonni kun sirna kana keessatti akka hammatamanii godhamanii jiru. Dabalataanis immoo kiliinika bananii nama yaaluu qofa odoo hin ta'in qorannoo ammayyaa gara biyya alaa ergaa jirru kana biyya keessatti qabaachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef qorannoowwan laaboraatoorii akkasumas diagnostiksii kanuma akka duratti kakkaasaa ture san CT scan, MRI, qorannoo akka kaansarii, saamuda adda addaa fudhachuudhaan kan nama dandeessisan sirna jajjabeessituu kana keessatti akka hammatamanii godhamanii jiru jechaadha. Kanan biraa minaalbaata amma buufata fayyaa banuudhaan kan beekamu mootummaadha. Gaheen buufataaleen fayyaa sadarkaa godaatitti bahaa jiran hundi keenya iyyuu hin beekna, uummanni ragaa baha. Garuu qabeenyummaan isaa sadarkaadhuma mootummaatitti kan jiru malee namoonni dhuunfaan buufataalee fayyaa banaa hin jiran jechaadha. Rakkoon tokko naannoo keenya keessa kan jiru dhaabbileen dhuunfaa baay'inaan kan jiran magaalota guguddaa keessa malee gara baadiyyaatti fagaatanii deemuu irratti hanqina guddaa jira waan ta'eef buufataalee fayyaa kanaa fi tajaajiloota duratti kaasaa ture san sababa hayyama investimantiitiin dhorkaman malee sadarkaa isaan deemuu danda'an hundatti tajaajila kana kennuu akka danda'an buufataaleen fayyaa kana keessatti hayyamamanii jiru jechaadha. Kanan biraa dhimmi baay'ee murteessaa ta'e workshoppota suuphaa meeshaalee ammayyaadhaaf oolan. Biyyoonni guguddatan wiirtuuwwan akkanaa kana workshoppii muraasanii qabaatu waa hunda suuphuu jechaadha. Ogummaa kanaan namoonni specialize godhanii jiru. Kan wajjin wal qabatee biyyoonni baay'ee guddatan meeshaa sin oomishu suuphaa isaatis ofii isaaniitii of danda'anii hojjetu. Nu biratti meeshaa biyya alaatii binna. Garuu isa suuphuu dhabuudhaan immoo maallaqa mootummaa baay'eetu qisaasamaa jira jechaadha. Kana iddoo tokkotti walitti fiduudhaan workshoppii meeshaa yaalaa itti suuphuu danda'amu sirna jajjabeessituu kana keessatti akka hammatamu godhamee jira jechaadha. Dabalataan manneen barnootaa fayyaa irratti hojjetan kolleejota ta'uu danda'u, yuunivarsiitota ta'uu danda'u, wiirtuuwwan addaa ta'uu danda'u. Kunneenis humni namaa naannoo keenya keessa jiru akka nu yaannu miti. Ganaa namni baay'een barachuu qaba. Carraa guddaatu jira. Garuu immoo fedhii hawaasaa bu'uura kan godhate ta'uu qaba jechaadha.
hunda barsiisuu odoo hin ta'in naannoo keenya keessatti ogummaa kamtu barbaadamaa kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaa waan ta'eef kan hojiirra jiran deebisanii kan leenjisan leenjii gaggabaaboo fi giddu galeessaa kan kennan dabalataanis immoo leenjii yeroo dheeraa kan kennan kolleejonni fi yuunivarsiitonni akkasumas giddu galoonni leenjii kun sirna kanarraa fayyadamuu akka ta'anii godhamanii jiru jechaadha. Dabalataan kaabineen yeroo hunda walga'ee dambii baasuudhaaf rakkisaa waan ta'eef dhimmoota kana fakkaatan kan biroo qajeelfamanii kan hammatamanii akka jiran kaasuun barbaada jechaadha. Kana godhuudhaan akkuma duratti kaasaa ture kenna tajaajilaa sadarkaadhuma uummataatitti sadarkaadhuma dhaabbilee mootummaatitti rarra'aa jiran san akkuma imaammata keenya akkuma tarsiimoo keenya hojiirra oolchuudhaan deeggarsa godhuudhaan kenni tajaajila fayyaa keenya akka fooyya'u akka ce'uu danda'u gochuudhaaf sirni jajjabeessituu investimentii seektara fayyaa kun hojiirra akka oolu kaabinee murteessuu isaatiin anis akka hooggansa mana hojii keenyatitti carraadhuma kanaan galateeffachaa